Ashamarke fuune kam jirtu nagaa siniifaa baay'eetu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii eegamtanii yeroo kana geessanii viidiyoo kana laayikii sheerii godhaa akkasuma warroonni arra mana koo dhuftanillee maamila koo ta'uu hin deegatinaayi mucaa kiyya wajjiniin dhufeen jira mucaa kiyya namoonni baay'een beektu. Namoonni baay'een beektu mucattii bareedduu tanaaf funya kutee tana funyaan hin qabdu malee haadhumatti hin qabne kanaaf haadhatti baate mitiire mee nagaa gaafadhu ka Kan jirtu nagaa sagalee ol fudhadhu maala gabu bulte moo laakiin nyaadhe nagaa sagalee ol fudhu ga kan jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu kaayisiniin jedha ayyaana kanarraa haftan kaayisiniin jedha ayyaanni akkuma gaarii ture ayyaanni baay'ee ani waggaa 60 miiliyoona asitti dabarsee waggaa 6 keessatti jira baay'ee ayyaanichi bareedaa ture bareedaa ta'u malee keessummaan natti baay'ate sila saniif akkatti viidiyoo jedhu ni dhabe na viidiyoo tokko waraabdee turte micoon kiyya asinitti argisiisa bukkeetti isaa kan ishiin hojjetti kana amma waamicha dhaqee waamicha dhufee waggaan dhufuu viidiyoo hojjettee turte sagalee ishii baay'ee hin dhageechisu. Buna naa daffisaa jechaadha. Keessummaan dhufa waan ta'eef buna daffisaatiin eeddeessin jedhaan mucayyoon kiyya bayeettidha. Qurqubee tana jechaadha. Har'a immoo beellootti naxxee jirti. Maaliif uffata aadaa dheengaddaa har'a immoo beelloodha. Haala beellootitti gabaabbatee garuu mee ol jedhi mee si halaalani. Mee bir jedhiin. Dooti. Kunis furdisayyuu. Argite furdoo wayii fakkaata as keessa furdoo fakkaatu ture maaluma godhan jedhe jaran laa sinxalle garuu dubarrillee qalloodhuma bayeettidha yaa kabaal godhuree amma na furdi fadhadheeni amma maayyuu na jettu reejireessa wanti ishii huqqeessu natti fakkaate ispoortii hojjettu kana natti fakkaate ispoortiidhaaf shubbisadha. Shubbisnis baay'ee qaama ishiitiin akkas utaaltee jetti waan ta'eef yeroo sanas uqqatti jechaadha. Nawa kanaafan uqqadhee dinka. Noo kabre. Gaafa tokko fudhachuun isin jira. Eessatti gaafa tokko ganaadha kan ganaa furdatta gaarraa. Gaafa foosiritti nyaata fudhachuun ni nafa yaada. Indee nyaachaan turre reeguna torbee guutuuf jirta akkoo foon malee waan biraa nyaatti beektaa. Inni nyaata waaqattaa tolu. Waaqattaa tolu ma nyaatti garuu furdachuu diddee jirti. Fudhachuu kana kaa. Sagalee ol fudhadhu kaa. Fudhachuu kana waan naafee kugaasa. Ganuma furdatti na gaafa mucaa godhadhetti mucaa naa baatti natti fakkaate. Asitti danda'ee waan na furdadha. Hoggaa kamitti? Asitti jechaadha. Maal nan tura moo dafee tana mucaa godhadha akkoon? Na furdadha kaa amma sitti of furdadha. Amma ergan galee ji'a lamaan kana keessattuu furdannee amma yookaan mucaa godhadhutti furdattaare? Eega. Ishii baay'eessa baqqaashoo furdannaan gaa. Mucaa isaa furdatee danda'een baadhuleetu malee. Maal baatta? Ani akka duddeetti sabaata risoo hin taane hin jira kun akka biyya jira Itoophiyaa kana keessa iyyuu biyya Arabaa keessatti ijoollee irra kaawwatanii mana keessa hin yoodhanii wana leeyyoodha waan ta'eef rakkoo hin qabu isarra oofta walii gadi. Bagibbiitti yoo gadi baafte garuu hin ta'uun kuffista. Yennaa akkasii isiniin jennaa hordoftoota keenya dhugaa namni shamarraa qabdan namni dhala dubaraa qabdan baay'ee baxaabitti isiniin jedha ani gidduu haattan boqodde yeroon baqqaashoo waamicha faa deemee bakka ta'e deemee dadhabee ol deemee yeroon gale na ciisa asuma hin ciisa iyyuu gaariitti hin darbu beektu yeroo ciisutti baqqaashoo waan hunda kasalarree qabsiistee eenyu jettee namallee akkashiin naagashaa turte jechaadha. Ibiddi yeroo biyya Arabaatii galanii baay'ee nama rakkisa beektu maaliif isiniin jedhee yeroo ibiddatti hojjetamu baay'ee nama rakkisa bootaa keenya kana ibsaan televezyiinii bichaan sochoosaa maashina shunkurtii akkasuma maashina bunaa kana qofa sochoosaa sakaaniif garuu qoxaarii silaas nu bira hin qaqqabneef iyyuu nu sochoosu waan ta'e kophaa bakka ibiddatti waan ta'eef ibiddatti yeroo fayyadaman baay'ee ulfaataadha isiniin jedha hamma itti baran itti boodarra itti baran rakkoon hin jiru gaafa hamma itti bartutti harki isin gubata biddeen mana deessanii irraan baafattan hin argitu dhugaa rabbii jechaadha. Naanillee waan kamiyyuu taanaan nan hojjedha. Oduma na guggubuun hojjedhaan. Duma harki na ciincawootuma bakka hakamaa ta'u. Akka kam odoo ta'an hojii hojjechuudhaaf kaanaan wanti kamuu iyyuu nan jedhachaadha.
Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya ayyaanni maal fakkaata akkuma gaarii dabarsinee jirra viidiyoo leekitti isin hojjedhu waan hin dhabeef biizii waan an ta'eef jechaadha biyya arabaa caalayyuu biizii ta'e jechaadha. Maqaan micayyoo durumbushee tana qabuufani malee ce'oo sennirree tana qaba. Umuriin kee waggaa meeqatti bime? Maa? Kudhan dubarri umurii hin himattudhaan ati garuu amma hin himatta ka waan xiqqoo taateef. Gaafachuuf sitti himattaare? Maaliif? Maaliif yoo shamarran hin himatanii? Eewu jedhe. Haa namarraa dhageessee akka shamarran umurii isaanii hin himan. Ani amma nan himadha. 40 ka. 40. Mataa qabatte yoo. 40. Ani kana kudalama rastase. Kudalama sagam. Waggaa lama si dursa. Eenyu si dayoo? Bambe. Bambe hotte ijoollee irra hin dadhabdee si baay'ee dadhabde maal hojjechaa turte ganama hirriba kaate? Mana xaraddee. Walawwalee. Ani biraawu. Walawwaleen. Eeshi. Buna kaa'een. Eeshi. Miiceena kaa'een. Tireen dabbise. Moo akkana malaala hojii ishii kanumadha. Xiqqoo ishee yeroo baay'ee bilbila laaluu jaallatti. Yeroo baay'ee yeroo tokko tokkos immoo televezyiinii irraa kunuunsa ijoollee bish jettu sana laaluu jaallatti. Inni sirrii miti siin jedhu. Sirrii miti jedhani bar. Sirrii miti. Ani beeku waan akkasii akka hin laalle micaa'oon kee kun sirrii miti naan jedhanii natti manka. Isa sirrii sitti muui. Isa sirrii hin taane sitti amma sittani. Maaltu sirrii miti? Sirrii hin taane. Chappiskii dibachuu dhiisuu. Ol fudda sagalee. Wiigiitti chappiskii dibachuu dhiisuu. Wiigiitti itti dhaachuu dhiisuu. Bakka waan hin dhaqamne dibachuu dhiisuu. Normaalidhuma ofiitiin deemuu wayyatteeti. Waan nuume ittiin deemuu. Mataa nuu kenne, hidhii nuu kenne. Inni hidhii sun iyyuu hin bareedetti noo deemu. Teetuun hin bareeddi yeroo dambi chappistikii dibdee hin bareeddi. Kottuu hin bareeda. Akkanumattuu? Ta'u kaa. Maal kidoo qorri silaa chas goote vaaliziin irree dibatta waa rakkoo hin qabu. Innaan jaallattu isheen yeroo duraa tokko yeroo xiqqishuu ishee yeroo bara dura dhufuullee chappistikii jettee eenyu jettii isaa waggaa sana lakkiin jedheenan hin dibu. Mataa ishii garuu ijoo mataa qalamii dibaa fakkaata diimaadha jechaadha. Hin diimata. Mataa ishii akka malee diimata jechaadha. Jalli gurraacha. Gubbaan diimaa. Diimaa fi gurraacha wal bagaa jalaa ta'e. Innaa akkasiniin jenna hordoftoota chaanaalii keenya waan nu dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Viidiyoo kana isinitti tole laayikii gochuun dagatinaa maamila nu ta'uun dagatinaa nu jajjabeessu yeroodhuma nu mijatee dhufnee mana gara keessan dhufnaa roonni meeshaa sana barbaadan immoo na dubbisuu dandeessu. Itti deebi'een mucicha bira nan deema waan ta'eef karaa barbaadan inni qunnamtanii yoo na dubbistan amanamummaadhaan aniyyuu isinii geessuu hin danda'a. Ijoollee warra dhiyoo ta'e makiinaan na baata waan ta'eef isiniif hangeessa mana keessanitti isiniin jedha. Akkasii yeroo gaarii naaf qabaadha. Baay'ee turtii gaarii baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajnaa. Ciao isiniin jennee jirra. I love you isiniin jetti. Ciao yeroo gaarii qabaadha. Ciao.